Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 19 irratti akkana jedha. Amaariffadhaan dubbiseetiin Oromiffaadhaan dubbisaa garaagarummaa isaa achumaan laala. akkana jedha. ከጥቂት ጊዜ በኋላ ዓለም ከቶ አያየኝም፣ እናንተ ግን ታዩኛላችሁ። እኔ ሕያው ስለሆንኩ እናንተም ሕያዋን ትሆናላችሁ። እኔ ሕያው ስለሆንኩ እናንተም ሕያዋን ትሆናላችሁ jedhee fixa. Oromiffaadhaan kana jedha. Yeroo gabaabduu booddee biyyi lafaa deebi'ee ana hin argu. Isin garuu ani waanan jiraadhuuf isinis immoo jiraachuuf waan jiraattaniif na argitu. Oromiffaa maal irratti dhaabee? Na argitu irratti dhaabe. Amaariffii fi Ingiliffaan maal irratti dhaabaa? Waan inaan jiraadhu fi isinis ni jiraattani waan jedhu irratti dhaaba. Kan ani barbaadu akkasitti Oromiffaadhaan akkas haa jedhu yoo jennee maalinni ani waanin jiraadhu fi isinis jiraachuuf jirtan jedhee dhaaba jechuudha. Na argitan wanni inni na argitan jedhee fi waa'ee hafuura qulqulluu waan itti himeef itti dhufna san. Akkuma amma jedhetti bakki kun maal jedhaa? Isin garuu ana na agartanii jedhee jalqaba. Gooftaan Yesuus Kiristoos gaafa deemuudhaaf jedhu yeroo osoo waan hin ta'in dura jechuudha. Gaafaan ani deemu abbaan አጽናኝ ይልክላችኋል isiniif jajjabeessu isiniif ergaa yeroo ta'e tokkoof nan agartanii yeroo ta'e boodammoo na agartanii namni biyya lafaa kun nan argu isin garuu waanin ani jiraadhuuf isinis jiraachuuf jirtan. Adda addummaa qaba inni waanin ani jiraadhuuf jechuun isaa maal jechuudha? Yeroo ta'e booda waanin jiraadhuuf miti. Amma ani waanin jiraadhuuf waanin jiraataa ta'eef isinis jiraachuuf deemtan. Jiraachuuf jirtan. Maal booda akkas ta'a. እኔ ሕያው ነኝና እናንተም ሕያዋን ትሆናላችሁ። እንግሊዝኛን ከዛ because I live you also will live. Because I live you also will live. jiraachuun keenya nama tokko irratti waan hundaa'e miti jechuudha. jiraachuun keenya jiraachuu gooftaa Yesuus irratti hundaa'e jechuudha. Namni tokko sababa kiyyaan jiraatte namni sin jedhu hin jiru. Akkamitti namatti tola? Gooftaa Yesuus Kiristoositti amanuun akkamitti namatti tola? Namni tokko sirratti boonuu hin danda'u. Wanni ati jiraattee fi ani jiraachuu kiyyaa fi jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos. Ulfinni isaaf haa ta'u. Daddafeetiin fiixii yaalii godhaa yaada kanatti itti deemina booda maaliif akkana jedhe gooftaan Yesuus Kiristoos gaafa jennee yaannu Waaqayyoon duraanuu jalqabarraa kaasee namni akka jiraatu barbaada. Waaqayyoon gaafa namni uume akka jiraatuuf uume. Akka du'uuf hin uumne. እፍ አለበት ሕያው ነፍስ ያለው ሰው ሆነ jedha. Maal jechuudha? Akka jiraatuuf Waaqayyoon uume miti. Namni akka jiraatuuf uume Waaqayyoon.
Kan akkamitti beeknaa gaafa waaqayyoon muka as keessa muka jannata keessa jiru hundarraa nyaachuu dandeessaa. Muka kanarraa garuu hin nyaatinii gaafa jedheeni sababni isaa maali gaafa jennu sitti hadhaa si furdisaa waan biraa si godhaa miti ni duutaadha. Muka kanarraa nyaatin maaliif ni duuta. Maal agarsiisa kuni waaqayyoon akka jiraatuuf uumee jechuudha. Kanaaf gooftaan Yesuus Kiristoos dhufee maal jedhee ani akka jireenya isiniif ta'u akka isiniif baay'atuun dhufee jira. Waaqayyoon namni akka jiraatuu barbaada. Kanaaf waaqayyoon Addaamiin hin tuqin kana jedhe. Maaliif jennaan ni duuta gaafa kanatti. Gaafa kanarraa nyaatte ni duuta. Maaliif ani ati akka jiraattuun barbaada jechuu isaati. Garuu kun yeroo dheeraaf hin turre. Miti yeroo dheeraaf hin turre Addaam waan hin nyaatiin jedhame nyaateeti du'e. Du'uun isaa nuti nama amanee fi kana Adam du'ee jira jedhanii bira dabruu naman dhibu. Namni warri amannu hafuraanis haa ta'u qaamaanis boodarratti deteriorate ta'ee du'uu isaa namni kun rakkisu hin jiru. Nun rakkisu warra amanuuf kun nun rakkisu. Kanaafu du'ee Adam du'ee jennee dabarra. Be it spiritually or physically, he died. Amma yoo Adam du'e waaqayyoon akka jiraatuuf uume. Garuu Adam du'e. Yaanni waaqayyoo kanatti fashalaa'ee hinaaf. Ammallee waaqayyoo namni akka jiraatu barbaada. Garuu namni akkamitti jireenyatti deebi'aadha amma. Takka du'ee jira. Akkamitti deebi'a? Jiraataa tahee waaqayyoon akka waaqa warra jiran ta'uudhaaf. Akkana jedha matsaafni qulqulluu Maatiyos 22 irratti natti fakkaata. Waaqayyoon waaqa warra jiranidha jedha. Malee waaqa warra du'anii miti. Kanaafuu waaqayyoon inni waaqa warra jiranidha. Adam immoo du'ee jira. Amma waaqayyoon waaqa warra du'an ta'uu hin danda'u. Kanaafuu namni maal godhuu qaba? Jireenyatti deebi'uu qaba. Akka waaqni waaqa ta'uu fi namni jireenyatti deebi'uu qaba. Amma waan inni isaa maalinni namni jireenyatti akkamitti deebi'aadha. Namni jireenya barbaadu isaa immoo ni beekna miti. Namninis ifisaatiifis du'uun barbaadu beekta. Namninis waan waaqayyoon akkasitti uumee fi namnis du'uun barbaadu. Namninis dadhabeeti malee jireenyu barbaada namnis. Jiraachuu barbaada. Kana maalitti beektan amma fakkeenyaaf Qaayeel illee laala. Qaayeel Abeel ajjeeseeti gaafa waaqayyoon loleeni maal jedhe? Amma gaa namni na arge hunduu na ajjeesa. Na ajjeesuuf barbaada. Maal jechuudha? Du'uu hin barbaadu jechuudha. Yaaqoob, Abrahaam, Yisaaq, Yaaqoob gaafa laaltanii jiraachuudhaaf gaafa sooban agartan. Abrahaami haadha manaa kiyyaa miti jedhee soobe. Maaliif jennaan yooniin haadha manaa kiyyaadha jedhe na ajjeesanii. Yisaaqis akkasuma godhe. Yaaqoob ebba namaa haateeti bade. Maal ta'uudhaaf? Dhokachuudhaaf. Maalirraa? Akka hin duune. Namni keessa isaa keessatti jiraachuu barbaada jechuudha. Jiraachuu barbaada. Wanni kun hundi maaliif itti fayyadamuuf deema? Dhokachuu, soobuu, waan garaa godhuu. Jiraachuudhaaf akkaataan inni itti jiraachuu barbaadu kanuma beeka kanuma godha. Jiraachuudhaaf sooba, jiraachuudhaaf bahee bada. Jiraachuudhaaf waa godha. Maaliif inni xiqqoo umriin isaa akka dheeratuufi. Siistamiin inni itti ga'e kanuma. Waan biraa godhuu hin danda'u kaa. Akkaataa itti jiraatan wanni biraan jiru. Yookaan ni dhokattaa yookaan akka hin duune ni soobdaa yookaan waanuma ta'e gooteetuma waanuma du'a sanirra jedhan sanirraa baata jechuudha. You try to skip that. Gaafa nama dhaaltanii namni seenaa keessatti
jiraachuudhaaf maal godhe gaafa jettanii laattanii waanuma kana keessaa godhe. Yookaan badaa, yookaan sobaa, yookaan waanuma tokko godheeti jiraachuudhaaf yaalii godha. Siistamiin isaa kana. Kuni garuu nama bara baraaf ni fayyisaa jedha. Kun nama bara baraaf hin fayyisu. Namni bakka baddeetti dhufee si ajjeesuu danda'a. Namni gaafa sobuu kee bare si ajjeesuu danda'a yoo si ajjeesuu barbaadan jechuudha. Duutii akkasittiin hin haafu jechuudha. Waan inni yeroo dheeraatii fi yeroo umrii dheeraa jiraachuun du'a sodaachisuu hin danda'u. Umrii dheeraa jiraachuun du'a sodaachisuu hin danda'u. Duuni taa'eetuma si eeggata. Kuma tokko hin jiraanne. Amata kuma tokko maaliif hin jiraanne? Taa'eetuma si eeggata. Dheerina umriin du'a sodaachisuu hin dandeessu. Dheerina umriin du'arraa waan bahuu hin dandeessu. Maali duuba namni akkamitti du'a bara baraan mo'uu danda'a? Wanni kun hundi beekama du'a mo'uufi. Namni garuu akkamitti bara baraaf du'a mo'uu danda'a? Waan tokko jira. Waanuma tokkodhaan namni du'a bara baraaf mo'uu danda'a. Innis maal inni? Du'a ka'uudhaan mo'a. በትንሣኤ ነው። ሞት የሚሸነፈው በትንሣኤ ነው። ዱአ ከኡዳም ሞት በወይ ዱአ ከኡፍ ገሩ ዱኡቱ ሲረጅረማስ You see that? The way you can defeat death is through resurrection. But for you to resurrect, you have to die first. Miti, du'u qabda. Wanni ati du'a itti mo'uu dandeessu wanni tokko yoo jiraate du'a ka'uudha. Du'a ka'uudhaaf garuu dura du'uu qabda. Namni akkasittiin yoo akkas godhuu danda'e, yoo du'a ka'uu danda'e, du'a mo'uu ni danda'a. Du'a ka'uu ni danda'a. Namni du'a ka'uu ni danda'a. Qaama du'uu qaba. Ni qaba garuu du'a ka'uu danda'a. Ni danda'a haa jennu mee. Ni danda'a. Du'a ka'uudhaaf ni danda'a. Fedhii qaba garuu. Du'ee du'a ka'uudhaaf akka du'a mo'uu fi du'ee du'a ka'uuf fedhii qaba. Namni tokko immoo yoo itti himame du'a ka'uu ni dandeessaa. Du'iitii ka'ii yoo isin hin jedhan fedhii qabdanii du'uudhaaf. I don't. Maaliif yoo jenne du'a ka'uu keenya kamitti beeynaadha shakkii qabna. Yoo ka'uu baanne hoo yooniin ka'uu baadhee hoo kun maal nama agarsiisa? Namni ifii isaatiif illee du'uudhaaf fedhiin qabu. Ifiif nama biraatiif dhiisaati ifii isaatiif illee du'uudhaaf fedhiin qabu. Du'a ka'uusaa ni beeka haa jennu mee ni beeka. Du'a ka'uu isaa beeka jira. Du'ee niin ka'a jedhee beekumsi kun keessa galee haa jennu. Okay. Ammoo du'a ka'uu isaallee yoo beeke ni du'aayidha fedhii qabaa hin qabu. Maaliif inni eega du'a ka'ee booda deebi'ee du'uu fi du'uu dhabuu isaa hin beeku. Yoo akkas ta'e du'a ka'ee du'ee ammas du'a ka'ee jireenya akkasii jiraachuuf deema jechuudha. Jireenyi akkasii immoo waan Waaqayyoon jireenya jedheenii miti. Du'uu du'a ka'uu ammas waanuma dandeettii qabduu fi du'a ka'uu du'anii du'a ka'uu. Namni akkas waan akkasiisan keessa gala jechuudha. Yoo ta'ellee kun maaliifin kana kaasee namoonni waanuma hin taane dandeettii namaaf dandeettii waan hin taaneef namatti kennaniiti nama sammuudhaan soobuu jiran. Kanaafin kana yaada kana I know it's hypothetical garuu
namni kana keessa fa yaada kana keessa fa bahuutu irra jira. Sinigani du'anii du'aa ka'uu hayyanii dandeesse duutee du'aa ka'uu dandeesse hangam du'uu barbaada hanga yoomi du'anii du'aa ka'u namni yoo dandeettii akkasii qabaate keeyasii taa'u namni kanatti waanidhaan naamusaa namni makiinaallee ofu ni jira isinitti fakkaata hin jiru. Usit boru ganama kaajati sirra babbahee deema. Laayitii fa'aa waan namni eeggatu hin fakkaatu. Keeyasii ta'a waan hin jiru. Jireenyi Waaqayyo garuu waan akkanaati miti. Kanaaf amma maaliif kaafne kana namni du'a akkaataa du'atti mo'uu danda'u du'aa ka'uudhaani garuu namni du'aa ka'uu danda'e okay yoo du'aa ka'uu danda'ellee waan akkanaatu keessa jira jechuudha. Namni kophaa yoo du'aa ka'uudhaaf waan akkanaa kana haasa'u ta'e namni ifiisaatii fi du'aa ka'ee jiraachuu hin danda'u. Kuni jechuun garuu namni karaa kanaan du'aa ka'uu hin danda'u jechuun akkaataa namni du'atti mo'u du'aa ka'uu miti jechuudha. Ammallee akkaataa namni du'atti mo'u du'aa ka'uuna. Ammallee akkamitti tahaadha kasirri du'aa ka'anii bara baraaf jiraatan sanii akkamitti taheedha akkamitti tahe መጽሐፍ ቅዱስ ከነጃ ለእግዚአብሔር የማይቻል ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላል። ዋን ዱዓ ከአኒ ጅራቹ ከነ ዋን ነማፍ እንደንደምኔፊ ዋቀዮ ቢረቲ ሲንደንደሙ ጀቹ ሚት ዋቀዮ ቢረቲ ዱዓ ከአኒ ጅራቹን ኒደንደማ namni kana godhe garuu jiraahidha. Namni du'a moo'ee barabaraaf jiraate ni jiraahi. Amma waa'ee namaa agarree jirra. Waa'een namaa waan nama baasuu miti. Waan biraa keessa waan nama galchuudha. Dandeettiillee ni itti kenname jechuudha. Garuu kana ka danda'ee naamusaan du'aa ka'ee barabaraaf jiraate ni jiraahidha. Ni jira. Maqaan isaa Gooftaa Yesuus Kristos jedhama. Gooftaa Yesuus Kristos. Now inni namaaf jireenya namaa kannu du'aa ka'uun waan ta'eefi waan kana beekuu fi inni dhufeeti du'aa ka'ee kana godhuudhaaf akkuma beektanitti qaama uffatee dhufe. Foon uffatee dhufe. Maaliifi dura du'uu danda'utu irra jira. Namni tokko du'uu danda'utu irra jira. Kanaafuu Gooftaan Yesuus Kiristoos akka yeroo dabre agarreetti maali? Gooftaan Yesuus Kiristoos osoo fooniin hin dhufin dura sagalee ture miti. Waaqa ture. Kanaafuu staateessi saniin du'uu hin danda'u. Gooftaan Yesuus Kiristoos Maariyaam irraa osoo hin dhalatiin dura jireenya inni itti jiraatu saniin du'uu hin danda'u. Kanaafuu maal godhee foon uffatee dhufe du'uudhaaf. Foon uffatee dhufee Yohaannis irratti agartanii foon uffatee dhufeeti du'uudhaaf fedhii qabaate. Foon uffachuusaa Yohaannis 1:18 irratti agartanii Ibroota boqonnaa 2:14 fi 15 irratti akkana jaa በስጋና በደም ተካፈለ ከልጆቹ ጋር በስጋና በደም ተካፈለ ጅራ ኩማል ጀቹዳ የሰውን ኔቸር ያዘ ማለት ነው። ፎን ኡፈቹን ኢሳ ማሊፊ ነማፍ ዱኡዳፍ ፌዲ ቀባ ጀቹዳ ነማፍ du'uudhaafi fedhii qaba. Agartee earlier maal jenne namni if isaatiifuu du'uu fedhii hin qabuu jenne. Waan hin beekneefi ka'uusaa waan hin beekneefi waan shakkii qabuufi namni if isaatiif illee du'uu hin danda'u. Garuu Gooftaan Yesuus Kiristoos namoota biraatiif du'uudhaafi fedhii
qabaate namoota biraatiif du'uudhaaf fedhii qabaate kanaaf maal godhe foon uffatee dhufe du'uun isaa waan reefuu jennisen waa'ee namaa jennesan hunda waan adda ta'e tokko du'a adda ta'e tokko du'e jechuudha. Tokkoffaan gooftaan Yesuus Kiristoos yes du'uu danda'a. Lammaffaan namootaaf du'uudhaaf fedhii qaba. Sadaffaani du'ee akka du'aa ka'u beeka godhees jira. Du'ee akka du'aa ka'u beeka miti akkana jedhe እኔ ይህንን ቤተ መቅደስ ጀዴ ዋኒዳን በቤተ መቅደሱ አስመስሎ ሲናገር ይህን ቤተ መቅደስ አፍርሱት እኔ በሶስተኛው ቀን አስነሳዋለሁ ጀዴ ዮሐንስ ጋፈ ኮሜንት ጎዱ ማል ጀዴ ከኒኒ ዱበቴ ዋይ ቃመ ይሳቲ ኒንካሳ ቃመ ከናን ካሰ ጄ ዋይ ሰኒ ዱበቴ ጀራ ጎፍታን ኢየሱስ ክርስቶስ ማል ጎዱ ደንዳ ጀቹዳ ኢፍ ካሱ ደንዳ ጀቹዳ ዱአራ ኢፍ ካሱ ደንዳ amma du'arraa if kaasuu qofni namaaf gaamete du'aa ka'uu qofa akkuma reefu jennetti namni yoo dandeettii san qabaate du'ee du'aa ka'ee ammas du'uu danda'a ammas deebi'ee ka'aa du'uu danda'a. Gooftaan Yesuus Kiristoos garuu kana jedha lammada akka duuni isa hin qabne beeyna jedha. Namaaf du'uudhaaf fedhii qaba. Akka du'ee du'aa ka'u beeka du'ee du'aa ka'u qofa miti du'ee du'aa ka'ee akka lammada hin duune beeka. Gaafa du'a kana du'u Hibroota 2:14-15 dubbifname namni tokko Oromiifaan ana dubbisu Hibroota 2 lakkoofsa 14-15 nan dubbisa maqaa Yesuus Kiristoosiin ijoollonni kun fooniif dhiiga akkuma ta'an inni obboloota koo jedhee isaan waamu kunis akkuma isaanii ta'e du'a isaatiin seexana isa humna du'aa qabu balleessuudhaaf nama ta'e warra du'a sodaachuudhaan bara isaanii guutuu garbummaa jala jiraatan hundumaa birmaduu baase. አሜን። አማሪፋና ከነጃ እንግዲህ ልጆቹ በስጋና በደም ስለሚካፈሉ እርሱ ደግሞ በሞት ላይ ስልጣን ያለውን በሞት እንዲሽር ይሄውም ዲያብሎስ ነው። በህይወታቸው ሁሉ ስለ ሞት ፍርሃት በባርነት ይታሰሩ የነበሩትን ሁሉ ነፃ እንዲያወጣ በስጋና በደም እንዲሁ ተካፈለ ጀራ ማልጀቹ ሳቲ ነምኒ በረሳ ከይሰቲ ሶዳ ዱአ ቀበጀቹ ገብሩማ ሶዳ ዱአ ጀለ ጅራተ ጀቹ ነምኒ አኩመ ዱረት አገረሰንቲ ነምኒ ሁንዲ ጅራቹ ዳፊ ያሊ ጎዱ ማሊኒ ሶዳ ዱአት ነምኒ ዱአ ሶዳት ሶዳቹ ቆፋሚቲ ገብሩማ ጀለ ቱሬ ጎፍታን ኢየሱስ ክርስቶስ ማል ጀዳ ጎፍታን ኢየሱስ ክርስቶስ ከናፍ ዱፌ ገብሩማ ከነ ከይሳ ባሱፍ ዱፌ ከነ ቆፋሚቲ ጋፈ ኢኒ ዱኤ ማል ጎዴ ሁምነ ዱአረቲ ቀቡሰን ሰይጣን ጀዳ አመ ዱኒ ዋም ሞሙ ፈካታ ሚቲ ዱኒ ሞሙ ፈካታ ገሩ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፍ ዱን ሞሙ ሚቲ ዱኒ ኢሳ ማል ጎዴ ጀዳ ከነ አመ ዱብፍኔ ከነረቲ ሁምነ ሰይጣን ሁምነ ዱአረ ቀቡሰን ጀዳ ምንድን ያደረገው ዲያብሎስን ነው የመታው። ልክ ሲሞት ዲያብሎስን ነው የመታው። ዲያብሎስ ነበር በሞት ላይ ስልጣን ያለውን እንዲሽር ጋፈጀዱ በሞት ላይ ስልጣን ያለው ዲያብሎስ ነበር። ጋፈ ኢየሱስ ክርስቶስ ዱኤ ኢሰሰን እየቹዳ ሰይጣንን ነው መጀመሪያ የመታው። ልክ ሰይጣንን ሲመታ ምንድነው የሆነው? በሞት ላይ ስልጣን አልነበረውም። ስለዚህ ሞት ኢየሱስ ክርስቶስን ሊይዘው አልቻለም ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ሊይዘው ያልቻለው ለምንድነው?
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሞት መጀመሪያ የመታው ሰይጣንን ነበር አከስ ጀለ በከከነት እንግዲህ ልጆቹ በስጋና በደም ስለሚካፈሉ እርሱ ደግሞ በሞት ላይ ስልጣን ያለውን እንዲሽር ዋንተ ኮቱሬ ሁምና ፍዳቴ ቱሬ ጀቹ ዱአረት ከነማ ሶሶዳችሳ ቱሬ ነመ ገብሩማ ጅለት ጅራችሳ ቱሬ humni san eenyu gaafa jedhamu diablos ዱኒ ጎፍታን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰሰንday ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ስለዚህም ማልተ የጀቹዳ ጎፍታን ኢየሱስ ክርስቶስ ዱአከና ዱኤቲ ከኤ ጀቹዳ ወሉመገለት ዱኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ዱአ አከሚ ጋፈ ጀኑ ዱአ ነመተ ሄዱፌ ዱራ ነመተ ሄዱፌ ዱኤ du'u qofa mi du'a ka'e du'a ka'u qofa miti akka lamada debi'e hindune kana silana na dubiftenin jaladda Ibrahim Rome 6 ወደ ሮሜ ቲክስ ጃ ሮሜ ጃ ሰገለረት kasdena Kristos warra du'an keessaa erga kaafamee deebi'ee akka hin duune duunis si'achi sarratti gooftummaa akka hin qabne beekna ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው ክርስቶስ ከሙታን ተነስቶ ወደፊት እንዳይሞት ሞትም ወደፊት እንዳይገዛው እናውቃለን ጀራ ሞትም ወደፊት እንዳይገዛው እናውቃለን ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ ሞትም ወደፊት እንዳይገዛው እናውቃለን እስከዚህ ኩኒ ማሊፍ ፈየዳ የጀተኒ ኦኬ ነምኒ ተኮ ማልተ ነመተኮ ዋን ነምኒ እንደንደኘ ነመደንደ የተኮቱ ጅራ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነምኒ እንደንደው ቱሬ እኒሞ ደንደ ዱኤ ዱአ ከኤ ለመደ ዱወቲ ህንዴቢኡ ኦኬ one good for him jedhani disani miti amma gaafan kana boda akkatan dubbadhu malni warra amanane fisi warra hin amanne fisi walu magalatin dubbadha goftan yesus kristos akkana inni mal gode wan namni hindandenye gode du namni du hindandenye du e goftan yesus kristos okay kun mal na goda isatu dande isatu kai anaf mal nagoda sifi yo du'a mo barbade du'a aynata du'a gofta yesus kristos du'e du'u qabta du'a goftan yesus kristos du'e yo du temale du'a mo undandesu kamitti namni du'a gooftaa Yesus Kristos du'eesan du'uu danda'a. Reefuu jalqabarratti agarre namni akka du'a akkasiisan akka hin dandeenye agarre akkamitti amma du'a inni gooftaan Yesus Kristos du'eesan akkamitti namni du'uu danda'a. Yoo kana godhuu baate immoo hin jiraatu jechuudha. Ati du'a san du'uu hin qabdu. Du'a inni du'e amantiidhaan yoo fudhatte du'a sifta. Namni hin amanne yoo jiraate namni du'a gabrummaa jala jiraatu yoo jiraate በሞት ስራት ውስጥ ያለ በአጋንንት ስራት ውስጥ ያለ ሞት ያስፈራራው የሚኖር ሰው ካለ ክርስቶስ ኢየሱስ የሞተውን አይነት ሞት ሞቶ መዳን ይችላል። ክርስቶስ ኢየሱስ የሞተውን አይነት ሞት ካልቻለ ደግሞ ኢየሱስ የሞተውን ሞት በእምነት ተቀብሎ ለዘላለም በሕይወት መኖር ይችላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው። ሮሜ 6 ከ3 እስከ 11 ያለውን አነባዋለሁ።
for the last time sin darara, okay? Rome jaha sadirra hanga 11tti. Yookis nuyi warri Kiristoos Yesuusitti dabalamuudhaaf cuuphamne du'a isaattis isatti dabalamuudhaaf akka cuuphamne in wallaaltaniiree nuyi cuuphamuudhaan du'a isatti dabalamnee isaa wajjin awwaalamneerra. Kiristoos humna abbaa isa ulfina qabeessaan warra du'an keessaa akkuma kaafame nus immoo jireenya haaraattiin jiraanna. Akkuma du'a isaatti isaa wajjin walitti dabalamne akkasuma du'aa ka'uu isaattis isaa wajjin walitti hin dabalamna. Nuyi deebinee garba cubbuu akka hin taanetti dhagni inni cubbuu hojjetu akka badduu baafamuuf namummaan keenya inni moofaan isaa wajjin akka fannifame in beekna. Namni yommuu du'u humna cubbuu jalaa hin ba'a. Kiristoosin wajjin yoo duune garuu Kiristoosii wajjin immoo akka jiraannu in amanna. Kiristoos warra du'an keessaa erga kaafame deebi'ee akkuma hin duune duunis si'achi isarratti gooftummaa akka hin qabne beekna. Du'a al tokko waa'ee cubbuutiif du'e. Jireenya isaa ammaa immoo Waaqayyoof hin jiraata. Isinis immoo akkasuma akka warra cubbuu jalaa du'anii karaa Kiristoos Yesuus Waaqayyoof jiraatanitti of lakkaa'a. Amen. Waaqayyoon si haa eebbisu. Agartanii bakki kun maal jedhaa? Du'a gooftaan Yesuus Kiristoos du'a keessatti hirmaachuun ni danda'ama jechuudha. Namni du'a akka Yesuus Kiristoos du'uu dadhabuun isaa jireenya keessaa hin baasu. Namnis ifiif du'ee akkasitti if jiraachisuu hin danda'u. Nama tokkotu jira kana godhee fixe. Isarraa maaltu namarraa maaltu barbaadama? Waan gooftaan Yesuus Kiristoos godhe sanii amantiidhaan fudhachuun akkuma inni godhe sana akka godhamtu si lakkoofsiisa. በመስቀል ላይ አብረን ተሰቀልን ጀዳ ዮም ፈንፈምኔት ከሱ ጋር ተቀበርን ጀዳ ዮም አዋለም ከነ አመንቲዳን ፉዳቹኒ ዋን ጎፍታን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎዴሰን ሲፍታ ከናን በረበራፍ ጅራቹ ደንደይሳ ዱአን ሶዳችፈማ ጅራቹን ሲረሂንጅሩ ሞት ያስፈራራህ ሊኖር አይገባም። አንድ ሰው አለ በዘመናት መካከል የመጣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚባል ሞቱን በእምነት ለተቀበለ ለዘላለም እንዲኖሩ ማድረግ የሚችል አንድ ጌታ አለ። እሱ ሁሉን ሰርቶ ጨርሶታል። በእምነት እዛ ውስጥ ብትገባ የዘላለም ሕይወት ትኖራለህ ነው የሚለው። ይጅራት ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወጅን በረበራፍ ጅራቹ ደንደይስ ማልጎዱ ቀብዳ አመኑ አናፍ ጎዴሰን ከነ ጎዱን ይረሂን ቱረ ሂንቀቡስ ቱረ ከነ አናፍ ጎዴ አናፍ ጀዴ ፎን ኡፈቴ ዱፈ አናፍ ጀዴ ዱኤ አናፍ ጀዴ ከነ ሁንደ ጎዴ ጀቴ ዮ አመንቴ ኩኒ ሲፍታ ጎፍታን ኢየሱስ ክርስቶስ ገለኒ ኢሳፋተው ከነ ዋኑ ማስረቲ በረፈመ ፈከነ ጀነሞ መጽሐፍኒ ቁልቁሉ አከስ ጀዳ ቆላሲያስ ይረቲን ዱዲሳ ቆላሲያስ በቆና ለመቆደ ለመረቲ አከነ ጀዳ ቆላሲያስ በቆና ለመ ቆደ ለመረቲ በጥምቀት ከርሱ ጋር ተቀብራችሁ በጥምቀት ከርሱ ጋር ተቀብራችሁ በጥምቀት ደግሞ ከሙታን ባስነሳው በእግዚአብሔር አሰራር በማመናችሁ ከርሱ ጋር ተነሳችሁ። በጥምቀት ከርሱ ጋር ተቀብራችሁ በጥምቀት ደግሞ እሱን ከሙታን ባስነሳው በእግዚአብሔር አሰራር በዚህ አሰራር በማመናችሁ ከተወሰነ ጊዜ በፊት one can get into it. Most version says oppression.
tokko tokko immoo the working of God jedha. በእግዚአብሔር አሰራር በማመናችሁ ምንድነው የእግዚአብሔር አሰራር ሲባል ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ምድር የላከበት አሰራር ለሰዎች እንዲሞት ያደረገው አሰራር ከሞት እንዲነሳ ያደረገው አሰራር ከሞት በመነሳቱ እንዲያምኑ ያደረገበት አካታንኩን ይሁን ዲማል ጀደማ የእግዚአብሔር አሰራር ጀደማ በዚህ በእግዚአብሔር አሰራር ያመናችሁ ጀዳ በጥምቀት ከርሱ ጋር ተቀብራችሁ በጥምቀት ደግሞ ከሙታን ባስነሳው በእግዚአብሔር አሰራር በማመናችሁ ኢሲን ከነዋን ጎተን ይፍንጀዱ አካታንኩን እቲ ሆጀመ ከነቲ አመኑን ከይሰኒ ማልጎደ ጀዳ ኢሲን ካሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው። ጎፍታን ኢየሱስ ክርስቶስ በረበራፍ ሃኤቢፈሙ ሶ gaafa kana walirratti qabne keenyu maal jechuu keenya namaaf abdiitu jira jechuu keenya namaafi abdii jira namni hundi nama fayyee miti namni biyya lafaa kana irratti jiru hundi nama fayyee miti nama gooftaa Yesuus Kiristoos beeku miti hundi isaanii maybe warra transportation hojjetan beeku dandeessan namoonni dhufanii galan waan isaan godhan waan isaan haasawan waan isaan tuxan waan isaan nyaatan waan gaafa waa'ee waaqayyootti haasoitu immoo tokko tokko jira kanuma waaqayyoo jibbeenyuma waaqayyoo qaban namni waaqayyoon hin jiru jedheeti waaqayyoo jibba sinigale namni waaqayyoon hin jiru jedha garuu waaqayyoo jibba kuni maali isin agarsiisa namni keessa isaatti waaqayyoon akka jiru beeka beeta roomee tokko irratti maal jedha akka isaan beekanitti waan isa hin ulfeessineef waaqayyoon yaada isaanitti dabarsee kannee malee waaqayyoo hin beekan hin jedhu matsaafni qulqulluu namni waaqayyoo hin beeku hin jedhu numa beekan garuu akka beekumsa isaanitti isa hin ulfeessinee jedha kanaaf yaada isaaniitiif dabarsee kanneedha kanaafuu namni gaafa waaqayyoon hin jiru jedhee waaqayyoo jibbu waninni jibbu san jibbeenyi isaa sanii waan irra bu'u jira maal irra bu'u yoo jettee waaqayyoo inni ni jira jee keessa isaa keessatti yaadu san warra kanaafis nuufis abdiin tokko innis gooftaa Yesuus Kiristoosidha namni karaa kanatti dhufee waaqayyoo kenna inni kana fudhachuu danda'a kana booda yoo deemtanii Qorontos keessatti Qorontos tokkoffaa 15 irratti boqonnaa 15 guutuu isaa yoo dubbiftanii maal jaa mootoy mawgiyaa heetaal jedha mawgiyaa duuni eeboon kee meerree jechuudha mawgiyaa maalini mawgiyaa oromoodhaan hin laalle kanaaf akfi adfi ebo we can call it ebo me ebon ke merre me ዋናቲ namatti dirtu sani መውጊያ ማለት የምትወጋበት ማለት የሰው ነፍስ የምትወጋበት የምትገልበት ያ መውጊያ የታለ ጋፋ እንቲ ጀደሙ ጅራ ዮሚኒ ጋፋ ጀተኒ ዋኒሰን ዱብፍተኒ ጋፋ ነምኒ ሁንዲ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዱፌ ጋፋ ነምኒ ሁንዲ ዱአ ካኡዳ ጋፋ ሰኒ ነምኒ ከኤ ሞት ሆይ መውጊያ የታለ ብሎ መፎከር ይችላል መሸለል ይችላል በዚያን ጊዜ ለምን ሲባል ዳግመኛ ላለመሞት የተነሳው ኢየሱስ ዳግመኛ እንዳትሞት የሚያስነሳ ጊዜ ያን ጊዜ ስለሆነ ነው የታለ መውጊያ ሞት ሆይ የታለ መውጊያ ሜሬ ኤቦን ኬሜ ድል መንሳት የታል ቪክቶሪን ኬሜ ሰጅራ ሆኖ ጎፍታን ዱፌ አከለመደ ደሚኔ ህንዱን ይኑፈይሴ ጅራ ሜሬ አከምታተረ ጀቹዳ ምን ትሆናለህ እንግዲህ ኢየሱስ ዳግመኛ እንዳልሞት አስነሳኝ መውጊያ የታለ ያን ጊዜ ነው የምትፎክረው ሰው በሞት ላይ እንደዚህ የሚፎክርበትን እንዲህ ሊፎክርበት የሚችለውን የእግዚአብሔርን ስጦታ ካልተቀበለ በስተቀር ሰው ራሱን ሊያድን አይችልም ያም ስጦታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ማንንም ቢሆን በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው anybody that believes in Jesus Christ will have eternal life anybody that can hear
The only way that you can deceive death is through resurrection. You don't have to do anything. Only thing you can do is receive and believe in Jesus Christ, who has done everything for you. This will give you eternal life. ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብሶ ይባርካችሁ። ያቢፈማ Demo